Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaruu Maariyaam, hundumti keessaan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaa kun Sanbee TVdha. Sanbeen TV immoo egaa akkuma beekamu sagantaalee garaagaraa gaaffii karaa mana amantaa keenyaa wal qabate hundumayyuu kana malee haala yeroo irratti illee waan garaagaraa ergaa garaagaraa gorsaalee garaagaraa barnoota garaagaraa deebii shakkitoota waan garaagaraa isin biraan gahaa jira. Egaa isinis immoo maarree YouTube kana jabeeffachuudha. Egaa waan ofii abbaadhumatu jabeeffata. YouTube kun kan keessanii. Kanaaf maatii Kiristoos hundumti keessanii yuugaa warroonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe gochuun miseensonni keenya utubaa Sanbee TV taatan duraan immoo laayikii fi sheerii gochuun sagantaa kana akka deeggartan maqaa ilma dubroo Maariyaam Kiristoosiin isiniin gaafadha. Egaa guyyaa irraa kana kan nuti ilaallu waa'ee qurxummiiti. Mata duree isaa irraa akkuma argitanii qurxummiin sooma keessanii nyaatamti moo hin nyaatamtu kan jedhudha. Egaa namoonni baay'een gaaffii ni kaasu. Gaaffii sitti ta'a. Mee maalidha kuni? Isa jedhu laallaa bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya, araarsummaan dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa, jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kun Sanbee TVdha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Maatii Kiristoos Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos uumamoota 22 kan inni uume. Uumamoota uuman kana keessaa lubbuu qabeeyyiinis lubbuu dhabeeyyiinis ni jiru. Lubbuu qabeeyyiin hundi immoo foon qabu jechaadha. Kan foon qabanis jiruuf kan foon hin qabnes jiru. Egaa akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti immoo manni amantaa keenyaa kiristaanni tokko waggaa 7 kaasee xoomuu qaba jettee xooma ishiin diriirsite 7tu jira. Xoomota 7 kana keessatti immoo wantoota kiristaanonni irraa of qusatanii gara Waaqayyootti iyyan, gara Waaqayyootti bahuu qaban, gara Waaqayyootti kadhannaa taasisuu qaban kan isaan xooman immoo maalidha jettees diriirsitee jirti kan irraa of qusachuu qabu. Tokkoffaan foonii fi wantoota foonii wal fakkaatan hunduma isaa jechaadha. Killee aannan gartuulee aannanii kan ta'an hunda foon garagaraa wantoota foon keenya gabbisuu danda'an kanarraa of qusannee akka xoomuu qabnudha jechaadha manni kiristaanaa keenya kan ishiin nuuf keesse kan nu barsiiste. Egaa qurxummiin foonidha kan ishiin uffatte jechaadha. Foon qurxummii, foon lukkuu, foon horii jenna mitiire qurxummiinis foon mataa ishii qabdi. Hubadhaa. Qurxummiin erga foon mataa ishii qabaattee qurxummiin akkamitti xoomuu hin qabdu? Foonidha hoo. Egaa ani baay'ee na ajaa'iba amma ani bakka jiraadhu magaalaadhuma Bishooftuu kana keessatti iyyuu jechaadha. Amma hoteelonni guguddaan duraan foon gurguran akkuma xoomiin qabaataniin immoo warroonni egaa manni foonii tokko hin banamu magaalaa Bishooftuu keessatti xoomii keessa xoomii yeroo xooma Nanawwee, xooma Fislataa kana malee roobii fi jimaata xooma guddaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos xooma kanarratti xooma kana afran irratti manni xoomaa yookaan immoo manni foonii hin banamu jechaadha iddoo keenya kanatti. Magaalaa Bishooftuutti jechaadha kiristaanota hedduu keessa jiraata hin banamu jechaadha. Haa ta'uutii immoo yeroo xooma kanaa immoo qurxummiidha jechaadhaan xabbasamu. Qurxummii dhiheessuudhaan uummanni kiristaanonni xooman qabu jechuudhaan bakka akka malee nyaatu jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo egaa xoomni foon keenya wantoota gabbisan irraa of qusachuu erga ta'ee akka seera isaattiyyuu foon waxiidhuma mana keenyatti ittoodhuma hojjetannullee egaa mi'eessuudhaan akka dhadhaa qabu caala bareechinii akka sirriitti bareedee miidhagee bakka sirriitti bakka jiramti akkatti hojjetamu. Haaluma xooma qabu fakkaatu suniin kan inni dhabe dhadhaaf foon bichaate akkasitti hojjechuun dhumtillee hin danda'amu jechaadha. Akka seera isaatti garuu nuti immoo kana gochaa hin jirru. Kana malee immoo irra caalaanaan baay'ee kan ajaa'ibu maal seetan xooma xoomaa hin jirru.
halkanii guyyaa luboonni saataatii dhaabbatanii kidaanii dhaabbatanii qiddaasee as qaddasiisanii fooniif dhiiga waaqayyoo hiranii yaa waaqayyoo yaa Kiristoos nu maari jedhanii ni kadhatu. Nuti immoo ganama kidaaniin seennu saataatii dhaabbachuullee dhiisaa gaayu ganamumallee kidaaniin seennu qiddaaseedhumallee deemnee qaddasiisnu. Ganamuma tokkollee kaanee 41 sagannee yaa waaqayyooti nu maari hin jennu. Xoomuma sirrii kanallee caaljenneetuma of beelessina malee warroonni xoomnu. As deebinee hiriyoota keenya hamanna as deebinee nama jibbina as deebinee wanta waa'ee qurxummii odeessinaa waa'ee foonii odeessinaa waa'ee killee odeessinaa kanadha jennaa. Qodaadhuma amma ilaala kaleessa har'a kamisa ta'ee borosoo jimaata ta'e xoomiin hin jiru soo ta'e yaa'ugaa roobiif jimaanni yeroo hunda waan xoomamuuf jimaata ganama ilaa shiboodhaan fattaganii akka malee ajaaksiidhaan sirriitti qodaa sirriitti miicca sirriitti jechaadha xiyyeeffannootti kennee quncisna xoomii tuqeera kun jennee sirriitti miiccina. Garuu lapheen keenya badeerannee laphee keenya miicuuf arrabni keenya badeerannee arraba keenya sassaabbachuuf sammuun keenya keessi keenya waan hamaa yaadaa jira jennee kana sassaabuuf garuu of hin qopheessinu of hin qulqulleessinu jechaadha. Garuu isa kaan irratti baay'ee washaakkannaa waan garagaraa jennaa bakka maal isiniin jedha kanadha. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos wanti akkanaa kun hin eeggamu nurraa. Walumaa galatti qurxummiin xooma qabdii waan ta'eef xooma keessa qurxummii nyaachuun hin danda'amu. Foonidha waan taateef jechaadha. Foon uffatti akkamitti gaa? Maaliif foon hoolaa foon re'ee nyaan dure? Akkasitti qurxummii foon hin qabdu jedhanii namoonni tokko kan barsiisan jiru. Bakka manneen amantaa keenyallee kana taasisuu qabu. Barsiisonni bakka garagaraatti yeroo affeeramtanii deemtanillee kana barsiisuu qabdu jechaadha. Kanaafiyyuu egaa kuni doogmaa mana amantaa keenyaa qannoonaa ishiituu fi ishii nu jalaa balleessuu danda'a waan ta'eef warroonni kana taasistanis gaa duubatti deebi'aatii ilaalaa qurxummiinis foonidha waan taateef akkamitti maaliif jedha gaafadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf maatii Kiristoos hundumti keessaniyyuu irra caalaa seera bichaa irratti ta'uu miti bakka. Seeruma kana cimsinee seeruma kana odeessuu qofa osoo hin taane irra caala seera kana akkamitti akka eegnu nutis immoo seera waaqayyo nuun jedhe seera kana eegnee egaa waa'ee seera kana qurxummiin kana kun kanadha jechuu osoo hin taane xooma kanaaf immoo akkamitti bakka nuti akkamitti cimnee dhaabbachuu qabnaas jennullee jechaadha. Qurxummii nyaachuu dhiisuu waa'ee qurxummii fa'aa odeessuu miti jechaadha. Anama waa'ee qurxummii odeessuu miti irra caala. Nuti maalidha waa'ee qurxummii odeessina malee nuti maalidha foon keenyi maal hojjechaa jira isa jedhu jechaadha. Kanadha. Yeroo akkasitti as baanee dubbannu yeroo achi baanee faarfannu yeroo barsiisnu yeroo waan garagaraa jennu qulqulluudhuma beekaa kan fakkaannu garuu nuti hundumti keenya iyyuu rakkina guddaa qabna jechaadha. Isa ofirraa cabsuu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Egaan gabaabumatti gaarra waan gabaabaadhaan kan walitti dhufne egaa wantoota gaaffii isinitti ta'e kamiyyuu yoo jiraate gaafadhaa koomentii irratti barreessaa karaa waatsaappii sagalee naa ergaa teelegiraamiidhaan naa ergaa. Sagalee keessan nan dhaggeeffadhaa sagaleen baay'isinaa malee jechaadha. Kanaafiyyuu gaaffiilee kan isinitti ta'an kamiyyuu hin deebisna jechaadha kan mana amantaa keenyaan ilaallatu jechaadha. Karaa shakkitootaa waan garagaraa maaliif soomtu maalii jedhu jechaadha. Namni waa maaliif soomta jedhee si gaafatu gonkuma kanaafan sooma jettanii hin deebisinaa. Amma maaliif soomtanaan jedhu ofiisaa soomee biyyaaf amantaa isaatiif maatii isaaf nageenyaan kadhatu. Kiristoos naaf soomeera. Kiristoos naaf du'eeraa jedha. Egaa akkasumatti taa'ee Kiristoos si'ol naaf galaa jedhee eeggataa jechaadha namni kun. Kana malee Kiristoos silaa isaaf du'e maaliif du'aree deebi'e? Kiristoos naaf soomeera. Kiristoos immoo naaf du'eera. Hin du'u jechaadha gaan akka isaanii kanatti. Kanadha. Amma fannoo Kiristoos maaf uffattaadhaan yeroo hunda hin jedhaani Pirotestaantota obboloota kottuu himeen namoonni baay'een naa amananiiru jechaadha. Dhugaan isiniin jedha. Waa'ee fannoo irratti. Kan fannoo hidhatellee jiraam. Garuu Pirotestaantiidhaa fannoo hidhateera. Fannoo maa hidhattaa ammasiin jedhu fannoo kana hidhatee ani Kiristoos isa fannifamee lallaba yoo jedhe maal rakkoo qaba. Nutoo silaa Kiristoos isuma hidhanne kanarratti fannifamee jechaan jiru. Kiristoos fannifameera anaaf jedhee gidiraa argeera fannoo isaatiin diinummaa, fannoo isaatiin gabrummaa, fannoo isaatiin
jibba cabseera jechaan jira. Kana malee immoo ani kiristaana keessaa Kiristoos isa fannifamee lallabaa. Isan tajaajila isan waaqessaa abbaan koo mootiin koo waaqni koo uumaan koo fayyisaan koo walumaa galatti waan hundi koo Kiristoosidha jedheen isa lallabaan jira. Maaliif fannoo maaf uffattaa fidii caqasa uffadhaa kan jedhu fidii maaf naan jetta? Shakkitoonni yeroo tokko waan gaafatan iyyuu hin beekan. Amma maaf fannoo uffatta jedhu fannoo kana uffatee anis Kiristoos isa fannifamee lallaba yoo jedhe maal rakkoo qaba? Fannoon humna keenya. Fannoodhaan bilisummaa baaneerra. Fannoon bilisummaa keenya, fannoon alaabaa eenyummaa keenyaati yoo jedhe maal rakkoo qaba? Fannoon alaabaa kiristaanummaati yoo jedhe maal rakkoo qaba? Kanadha. Kanaafiyyuu ammas sooma irrattis waan garaagaraa irrattis wantoota ka'an kamiyyuu gaafachuu ni dandeessu maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa hundumti keessanuu irra deebi'ee nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa guyyaa irraa kana hanga ammaatti ture kan nuti wajjin barannee qurxummiin sooma qabdi. Kanaafiyyuu ishinis foonidha. Uumama Waaqayyooti foon kan uffattu bishaan keessaa jiraattu malee. Egaa kanadha. Egaa walumaa galatti Waaqayyo abboota keenya gidduu keenyatti argamee kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatu nuuf haa ta'u jecha. Egaa faarfannaa tokko isiniin affeera. Kanatti aansee faarfannaa kana naaf dhaggeeffadhaa. Nagaa ta'a. Yoo Waaqayyo jedhe guyyaa boruu immoo sagantaa tamsaasa kallattiitiin wal arguu dandeenya waan ta'eef nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan isiniin jedha galatooma. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galata kee. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galata kee. Xinnummaa kootii kaastee mana keet na guddistee ogummaa kee guddaasa Waaqayyoo na badhaastee oolmaan kee narraan dhumu kan afaan si leellisaa mana kee jiraadheetu gooftaa koo ansiin faarsaa. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galata kee. Cubbuu koof gidirfamtee fannoo irratti fannifamtee gidiraa hamaa sanaa waaqa koo na fudhattee cubbuu koo osoo laalee badirraa na kaasteetta bakkan baade jiruuti dhufteetoo na waamteetta. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galata kee. Maaloo maali nan deebisaa abbaa koo gaarummaa kee akka namatti lallamu addadha amalli kee mee maaliin si fakkeessu abbaa koo garraamii koo si fakkeessu hin danda'u ulfadhu fayyisaa koo. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galata kee. An mana keettan guddadhee mana keettan dullooma kan si wajjin jiraate
gooftaa koo ni durooma kormanni biyya lafaa hedduusaa ulfaataadha na tiksi yaa uumaa koo si wajjinan jiraadha na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Kakaastee kan nu jalqabsiistees kan nu xumursiiste ilma dubroo Maariyaam Iyesuus Kiristoos galanni siif yaa ta'u akkuma jalqabbii keenyaa dhuma keenyas nuuf bareechi bara baraan ameen. na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Xinnummaa kootii kaastee mana keet na guddistee ogummaa kee guddaasa waaqayyoo na badhaastee oolmaan kee narraan dhumu kan afaan si leellisaa mana kee jiraadheetu gooftaa koo ansiin faarsaa na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Cubbuu koof gidiirfamtee fannoorraat fannifamtee gidiraa hamaa sanaa waaqa koo na fudhattee cubbuu koo osoo laalee badirraa na kaasteetta bakkan baade jiruuti dhufteetoo na waamteetta na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Maaloo maali nan deebisaa abbaa koo gaarummaa kee akka namatti ilaalamu addadha amalli kee mee maaliin si fakkeessu abbaa koo garraamii koo si fakkeessuu hin danda'u ulfadhu fayyisaa koo na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. An mana keettan guddadhee mana keettan dullooma kan si wajjin jiraate gooftaa koo ni durooma kormanni biyya lafaa hedduusaa ulfaataadha na tiksi yaa uumaa koo si wajjinan jiraadha na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Kakaastee kan nu jalqabsiistees kan nu xumursiiste ilma dubroo Maariyaam Iyesuus Kiristoos
galanni siif haa ta'u. Akkuma jalqabbii keenyaa dhuma keenyas nuuf bareechi bara baraan. Ameen.